jalqabuutti seenaa jirra. Hunda duraa baga akkasitti wal agarree jechuu feena. Dhugaa dubbachuuf guyyaa seena qabeessaa, guyyaa guddaa, guyyaa maallaqa keenya baasnee hojjennee dhamaanee guyyaatti firii keenya waliin teenyee waa'ee firii keenya, waa'ee hojii keenya irratti mari'annu guyyaa akkasii kana baga wajjin geenyee baga argine jechuu barbaanna. Kabajamoo Dr. Sodan Baqqalaa walitti qabaa boordii waldaa aksiyoonaa daldalaa fi industirii waliif, kabajamtoota miseensota boordii waldaa aksiyoonaa daldalaa fi industirii waliif, kabajamoo obbo Ayyaana Hayilee hojii gaggeessaa daldalaa fi industirii waliif, hundaa wal kabajamtoota hundeessitoota abbootii aksiyoonaa akkasumas maatii waldaa aksiyoonaa daldalaa fi industirii waliif baga guyyaa seena qabeessaa, guyyaa guddaa, yaa'ii iddilee tokkoffaa abbootii aksiyoonaa waldaa kanaan isin ga'ee baga wajjin geenyee jechuun barbaada. Waggaa 3 waan hin caalle keessatti seenaa gurguddoo, seenaa bal'aa, hamma amanuun nama dhibutti hojiilee hojjete, yeroo waliin teenyee ittiin gamagamnu, yeroo waliin teenyee ilaalluu fi hubannoo wal ilaalluu fi walirraa odeeffannuudha. Sagantaan kuni sagantaa kana kallattiidhaan jalqabuu keenyaan duratti akkuma aadaa Oromootti gamanatti abbootii gadaa affeereen abbootiin gadaa dhufanii yaa'iin kuni kan milkii haa ta'uu kan eebba haa ta'u jedhanii erga nu eebbisanii booda kallattiidhaan gara sagantaa keenyatti seennaa. Amma abbootiin gadaa yookaan jaarsoliin biyyaa eebbaaf isin qeeqanne gararratti dhuftanii nu eebbistuu isaaniin haamilee guddaadhaan simadhaa. Abbootiin jaarsoliin qeeqamtan gararratti nu fudhataa. Tulang sabian naga, betang sabian naga, ini mah gati naga, saulen naga, Oromo marti naga, waldang ke walda naga, wah naga nabut kisah naga, walta kagil, wal kagil. Ayye, ya Roma, wah segelam borna, segel tabagarba, ya wah umma, kan naga nuj, tergan nuj. Kandagaan wajji nagaan wajji irraadoran wajji dogongoran wajji yaa'ii kana yaa'ii milkiin godhe wal jaalannee walitti dhufnee waliin qabeenya horanneeti waaqayyo nu horsiisi diina keessatti nu horsiisi yaa rabbi si kadhannaa nu dhagaye afaan wal beeksisi yaa'ii kana yaa'ii nagaa nu godhe yaa'ii milkii nu godhe kan afaan wal beeknu nu godhe yaa rabbi sekarang narudaga, nukaje, kampani kanallee kampani milkii nugod, kampani biyya kanaaf fi biyya gaafa Afrikaa keessatti babal'atee guddatu nugod. Yaa Waaqayyo haqa keenya hojjennaan ati nu gargaari, ati karaa nu qajeelchi. Yaa sekarang narudaga, moraa dattan biraa moraa kaamudha. Walga'iin kun walga'ii saba Oromooti. Oromooti hojjechuu, Oromoon Oromoo jiraachuu, Oromootiin jiraachuu, Oromoo hormaataaf horiif ta'uu, Waaqayyo waldaa kana aksiyoona kana eebbisu. Waaqayyo sinaa eebbisu. Waaqayyo baatii sinaa eebbisu. Waaqayyo maatii keessan jireenya keessan eebbisu. Alaamana keessan eebbisu. Maatii keessan eebbisu. Faana keessan eebbisu, harka keessan eebbisu, sammuu keessan laphee keessan qalbii keessan eebbisu, ilaalcha keessaniin eebbifamaa, tarkaanfii miila keessaniin eebbifamaa, hojii harka keessaniin eebbifamaa, baagalma eebbifamaa, oolaa bulaa, fayyaa jiraadhaa, fayyaa taa'aa, fayyaa hambaa, fayyaa hangalaa, qe'een keessan eebbifamu, maatiin keessan eebbifamu, hormaati keessan eebbifamu, alaamanaa eebbifamaa, kan eebbisu Waaqayyo sinaa eebbisu, eebbifamaa. Eebbifamaa, eebbi kan keessan ta'u, jireenya kan keessan ta'u,
Diin keessan kan kufiyaatu isin diina keessan irraa hawwataa jiraadhaa jireenyi jiruun keessan waaqanii lafti isin amanatanii irraa hojjettanii ittiin jiraattan isinii eebbifama dhaqaagalee eebbifama baagalee eebbifama maatiin eebbifama manaan eebbifama yaadaan eebbifama qalbiin eebbifama sammuun eebbifama eebbi kan keessan eebba kana gammachuu fudhadhaa. Kota Bali dengan kapten sebelum berada ni, permohonan ada kama ayat bisuka dah. Untuk Bali kita ada kan, kerana anggur berkembang kan, kenapa kami sekali kita novelca kita orang nama besar. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi Maran, Ya Rabbi Maran, Ya Rabbi Niriyan Bichana Mawaj, Ya Rabbi Jesuma kan Jesuma Kilo God, Ya Rabbi Waldakan Waldaku Fanu God, Ya Rabbi Waldakan Binanu God, Ya Rabbi Waldakan Yayan God, Ya Rabbi Waldakan Nakawakin Babandis, Ya Rabbi Nakawakin Babandis, Pahalikan Bandis, itu kerana Bandis, itu dia kisah Bandis, Ya Rabbi Nubus, Ya Rabbi Waldaku Fanu, Waldakan Mumabut, Waldakan Mumabut, Waldakan Figot, Waldakan Figot, Waldakan Mumabut, Waldakan Mumabut. Kadunya orang kufir tadi, kasiasan lekor walau lekor. Kadunya lekor, kita dia lekor. Akal bayar lekor. Bagai lukis, bagai lekor. Negara situ warga penjaya imam kiamis umri butirani bakakan isi dapat isi kan kesan man aku tahu dan aku tahu malah nama hak atau sudah itu mereka berkata alhamdulillah isi lemu ultra wanin apa isi prefer kama kita kan isi ilmu atau mohsani mucha Afrika ba apa nu kesan tu ba anu mucha korang bisi hawa un elgara berada elgara karar bikin tuh, anu muncul kota tadi, bolikan rumahnya banyak bisa berada di sini, kudiran mereka bisa berada, ilmu kesan, orten kesan, itu isi tahu betul itu isi jalan kata, baka berkar di sini hamba, orang adunya kan berarti kata, borse, misonse, butise, kata berno kata orang di sini hamba, lebih kesan sini kata hagal, ulfi kesan sini hagal, apa mereka banyak tu Waldiku Oromo walin cafura bihan bisi. Buang kesan tabata adunya butuh sena butuh kakak Oromo. An Oromo teh fimiti sile gama cisu fintak mandu. Sena kayaknya awal mah haba. Sena kayaknya haba. Buang kesan tabata. Ka adunya kalau butuh delage gagal bin haba. Apa mereka harus orang mereka kakak awal bin mati. Waltamu mereka jipese sena haba. Kan kok sati hafai. Kan tiga hajar. Kan fatah walti hakabu. Kawalnya bawa hajar itu, dan maafi anak berpisah hawa. Aksinya kalau mau ke dunia butuh kamu ke hawa. Ulfi kesan sini hagan. Ikon kane butuh orang binu hagan nu, orang wajib dapat aksinya kalau nanti kademu, agak utuh terpisah hawa itu. Agak terpisah hawa itu. Bahaya lafani wani berkudat. Nu lafani nu kufani nu ego tadi gize sani kufani mati sani kisani. Badia magana demani atas nu bahan. Nuti mereka falleman ila fati warga bedana Rabbi mata isan hambur bakka Rabbi hambur Allahumma salli baay'ee kan namatti tolu baay'ee kan nama gammachiisu akkuma asiiti warri nu eebbisan jedhan maallaqa kaffalle malee waan dhamaa hin qabnu garuu har'aa firiin amaatii keessaa bu'aa maallaqni keessan hojjete keessaa yeroo jalqabarra sagantaa kana utuu baay'ee gidduun deemi dura waa sarpiraayiz gochuu barbaanna. Haga har'aatti maal hojjettanii maal buustanii meerre maallaqa keenyaa jechuun keessan hin hafu yaadatti waan ta'eef firii maallaqa keessan hojjete waan maallaqa keessan hojjete keessaatii asitti kan argamtan kan argamu warshaanii bunaa fi shaayee maallaqa keessan hojjete amma si fuulduratti eebbifamaa maal jettu? Hedduu waan namatti tolu akkuma sila isiniin jedhee namoota 124 hin caalleen bu'uureffamee abbootii aksiyoonaa 4,000 ol
waldaan qabu kun yeroo jalqabaaf seenaa aksiyoonaa yookaan seenaa walitti dhufee Oromoon waliin hojjechuu kan milkeesseef bu'aa guddaa kan argamsiise waggootii muraasa kana keessatti warshaa baala shaayee oomishu warshaa buna akaa'ee akka kanatti paak godhee alatti ergu gabaa biyya keessaa fi dhiyeessu warshaa guddaa warshaa baay'ee miidhagaa tokko ijaaree egaa haalli waan hin mijanneef bakka warshaa sana dhaqnee namni kun hundumtuu eebbisuu waan hin dandeenyeef garuma kanatti finna jennee bakka kana finne waan ta'eef amma isa eebbisnaa isa bunni akka kanatti paak ta'ee gabaa biyya alaaf gabaa biyya keessaa dhiyaa tokko isa kana nargaa miti warri duuba haalli shaayee akka kanatti miidhagee paak ta'ee gabaa biyya keessaaf dhiyaatu kan waldaa keessanii waldaa aksiyoona daldalaa fi industirii waliif isa kana jechuudha amma walfaana eebbisa. Baay'ee namatti tola. Ifatti eebbaan guyyaa har'aa waldaanii aksiyoona daldalaa fi industirii waliif buna biyya alaaf biyya keessaaf qopheesse akkasumas baalli shaayee sirna kan fakkaatuun eebbifameera jechuudha. Haamlee keessan kanuma fakkaata isaanii kabaja olaanaan bakka taa'umsa isaaniitti naga keessaa. Kanatti dhumaanii miseensota boordiin gara kanatti affeereen yaa'ii kana isaan as dhufanii dhaawataan waan jiru isin ibsachuudha. Kabajaan miseensota boordii waldaa kana gaggeessaa turan hojii gaggeessaa waliin bakka kanatti naas himadha. Warri beekne walis barsiisuuf Dr. Solan Baqqalaa jedhamu isaanii walitti qabaa boordiiti. Akkasumas obbo Dachaasaa jedhamu, obbo Baharuu jedhamu, obbo Araarsaa jedhamu, obbo Shimallis jedhamu, obbo Ayyaanaa fi Meerii obbo Ayyaanaan hojii gaggeessaa waldaa kanaati. Bajaltoota hundeessitoota abbootii aksiyoonaa, boordii daayireektaroota, hooggansa manajimentii, hojjettoota, maamiloota, deeggartootaa fi hordoftoota waldaa aksiyoona daldalaa fi industirii waliif hundaan bara yaa'ii idil waliigala tokkoffaa seenaa qabeessaa fi barbaachisaatiin kabaja jaalalaa fi miira gammachuunaatiin isin gaheechuun barbaada. Addunyaan keenya erga ilmaan namootaa irra jiraachuu eegalee jiraatota isheef kan jireenyaa fi hojimaata yeroo fooyya'anii fi jijjiiraman kennaa sadarkaa amma irra geenye irra jirra. Jaarraawwaniif waggoota lakkoofsifaman keessatti biyyoonni hedduun guddinaa fooyya'insa hawaasa dinagdee amansiisaa fi fufiinsa qabu lammiilee isaanii fi addunyaaf yoo gumaachan hedduun isaanii hiyyummaa fi yeroo hamaa keessatti kufanii argamu. Addunyaan keenya burraan burreedha. Kaan sooressota baradhaan kan guutan ofirra darbanii addunyaaf saayinsii fi teknooloojii gumaachan kan jiran ta'us warreen kan lammiilee isaaniif soorata guyyaa guyyaan dhiyeessu dadhabuun lammiileen isaanii beelaaf dhukkubaan gidiraa guyyaa guyyaan argu. Meeshaa rakkoo yeroo biyyoonni fi lammiileen gara argan maaliif rakkoo keessa sirna jechuun qorachuutti rakkachuurra akkaataa kamiin biyyoonni hedduun guddina hawaasa dinagdee amansiisaa fi fufiinsa qabu akkamiin irra gahan kan jedhu irraa barachuu barbaachisa jennee amanna. Barumsaa fi muuxannoo biyyoota guddatanii argachuuf maddi guddina isaanii maali jedhanii ilaaluun barbaachisaadha. Gaaffii ijoon walcaalteen addunyaa keenyaa maal irraa madde kan jedhudha. Qabeenya uumamaatiin baay'ina uummataa, baay'ina hayyuu baratee, adda addaa uumamaa, aadaa hojii, siyaasa biyyaa,
imaammata biyyaa gaaffilee hedduu tarreessuun ni danda'ama. Ergaa gaaffilee garaagarummaa hawaasa dinagdee addunyaa Afrikaa, gaanfa Afrikaa, Itoophiyaa, Oromiyaa fi Oromoon keessa jirtu ka'umsa mul'ata waliifidha. Irraan deebi'e. Egaa gaaffileen garaagarummaa hawaasa dinagdee addunyaa Afrikaa, gaanfa Afrikaa, Itoophiyaa, Oromiyaa fi Oromoo keessa jirtu ka'umsa mul'ata waliifidha. Oromiyaan qabeenya uumamaa lafarraa fi lafa keessaan badhaatu taate. Bal'ina lafaanii fi baay'ina uummataan biyyoota addunyaa guddatan hedduu kan caaltu. Giddugala siyaasa dinagdee Afrikaa fi giddugaleessa Eeshiyaa, teessoo waajjira muummee gamtaa Afrikaa, teessoo mootummaa federaalaa Itoophiyaa, giddugala gabaa miliyoona 300 olii, hayyoota kumaataman addunyaa guutuurraa qabdu. Itoophiyaaf kallattii hundaan gumaacha olaanaa kan qabdu. Maaliif sadarkaa hiyyumaa fi gadadoo hamaa rakkoo fayyaa barnoota geejjiba qonna daldalaa industirii qabatti. Mul'ata waliif ijoo keessaa bu'uura hundeeffama waldoolee waliif hundaaf kan ta'e qonnaan bulaanii fi haati Oromoo ijoollee isaanii rakkoo fi gatii dafqaa hedduun ilmaan isaanii barsiifatanii addunyaaf gumaachan malee hayyootni Oromoo akkuma hayyoota biyyoota hedduu gumaacha gurmaa'anii fi qindaa'een guddinaa fooyyessa hawaasa dinagdee Oromoo fi Oromiyaa keessatti hirmaan yaada jedhuun ilmaan Oromoo addunyaa guutuu bifa qindaa'ee fi hirmaachaa ta'een waan qaban hundaan dhaabbata dinagdee Oromoo fi Oromiyaa jijjiiruu Itoophiyaaf gaanfa Afrikaaf gumaacha olaanaa taasisuu dhaabutu furmaata mul'ata jedhuun dhaabbilee waliin aarsaa guddaan bu'uursituu muraasaan hundeeffaman. Waldoolee waliif dhaabuu fi aarsaaf gatii sabaaf malu hedduun kaffalameera. Gabannaan qaalii ilmaan sabaa waliif bu'uuressine dhaabbilee jiraatoo har'a kumaatamaan hirmaataman bira geenye galatooma jechuun barbaada. Gatiin keenya qonnaan bulaa fi haadholii Oromoo guutummaa baadiyyaa Oromiyaa keessatti rakkoo hawaasa dinagdee hedduun qabaman jijjiiruuf haa ta'u jechuun barbaada. Waldoolee waliif mul'ataaf kaayyoo guddaa fi bal'aa bara 2006-2015tti dhaabbilee seektara qeenxee fi seektara maraa dhaabbilee 8 yeroo ta'an waldoolee seektara qeenxee 7 seektara maraa tokko hundeeffameera. Maqaa isaanii yeroo barbaachise waldaa hojii gamtaa aksiyoona liqii waliif, waldaa aksiyoona geejjiba waliif, waldaa aksiyoona barnootaa waliif, waldaa aksiyoona albuudaa waliif yeroo ta'u, waldaa seektara maraa immoo waldaa aksiyoona daldalaa fi industirii waliifidha. Kaayyoon hundeeffama waldoolee waliif waloo hunduu guddinaa fooyya'insa hawaasa dinagdee Oromoo, Oromiyaa biyyaaf gaanfa Afrikaa keessatti shoora olaanaa qabaachuudha. Waldaan aksiyoona daldalaa fi industirii waliif bu'uuruma mul'ataaf kaayyoo waloo waliif qabuun bara 2002 hundeeffama 123tiin kaapitaala jalqabaa miliyoona 2 fi kaapitaala guddate miliyoona 300 dhaabbata seektara maraa ta'uun xiyyeeffannoo hojii manufakcharingii yookaan industirii oomishaa qonna albuuda teknooloojii geejjibaaf tajaajila hawaasummaaf uummataa keessatti hirmaachuuf hundeeffame. Waldaan keenya erga hundeeffamee yeroo gabaabaa keessatti kaapitaala kanfalame miliyoona 94 qabeenya horataman miliyoona 251 qabeenya waliigalaa miliyoona 309 baay'ina abboota aksiyoonaa 4123 baay'ina warshaa ijaaramanii hojii eegalan 2 warshaa ijaaramanii xumuraman jiran 2 warshaa ijaarsaa qophaa'an 5 irra gahee jira. Guddina ariifachiisaa waldaan keenya argamsiisaa jiruuf hirmaannaan hawaasaa abbootii aksiyoonaa boordii daayireektorootaa hojjettootaa caasaalee mootummaa sadarkaa jiraniif baankiilee miidiyaalee fi dhaabbilee hedduu qooda olaanaa waan qaban ta'eef maqaa koo fi maqaa waldaa keenyaan kabajamaan galatooma jechuun barbaada. Waldaan keenya guddina ariifachiisaa argamsiisaa jiru itti fufsiisuun waldaa bu'a qabeessa itti fufiinsa qabuu fi raawwii amansiisaa qabu taasisuuf waggoota 5 dhufan keessatti hirmaannaa abbootii aksiyoonaa fi qaamolee guddina itti fufiinsa isaaf barbaadaniif hawwan hirmaannaa fi gumaacha walirraa hin cinne akka barbaachisu waldaan keenya ni amana. Kanaafuu hundeessitoonni abbootiin aksiyoonaa, boordii daayireektorootaa, hooggansi manaajimentii, hojjettoonni, maamiloonni, caasaaleen mootummaa garaagaraa, caasaaleen miti mootummaa garaagaraa, baankiilee, miidiyaan, deeggartoonni hundumtuu waldaa keenyaa hunduu guddinaa fi itti fufiinsa waldaa keenyaaf gumaacha walirraa hin cinne akka taasiftan waamicha isiniif dhiyeessaa
yaa'ii idilee waliin gara tokkoffaa keenya yaa'ii seenaa qabeessaaf guyyeen waldichaa jabaa itti ijaaran ta'uu isaa kabajadhaan isin beeksisuun barbaada. Baga nagaan yaa'ii walii gala waldaa keenya tokkoffaa dhuftanii kabajamoota Suulan Baqqalaa walitti qabaa boordii keenyaa kan waliin isin affeeraa kabajaan naas maltu. Ulfaadhaa galatoomaa kabajamoo miseensota boordii waldaa aksiyoona daldalaaf indaastirii waliif kabajamtoota keessummoota kabajaa keenyaarraa kabajamtoota abbootii aksiyoonaa hojjettoota dhaabbata keenyaa fi deeggartootaaf qaamolee qooda qabeeyyii hunduma iddoo kanatti argamtan waajjira mootummaarraas haa ta'uu dhaabbilee dhuunfaarraa baay'ee ulfaadhaa galatoomaa baga guyyaa seena qabeessaa fi guyyaa akka sabaatti saba kanaafis hiikoo qabu kanaan isin ga'e jechuun barbaada baga geessan. Dhaabbanni keenya waldaan aksiyoona daldalaaf indaastirii waliif dhaabbata daa'iman dhiyoo dhalate haa fakkaatu malee sochii fi adeemsisaa dhaabbata buleessa dhaabbata kaleessa bara dabarsee dhufe fakkaata. Tarii kana keessatti namoonni baay'een waggaa 3 gaafa isiniin jennu akkaataan itti amantaniif waan isin argitan wal qixuu dhiisuu danda'a. Garuu dhaabbata waggaa 3 kana keessatti hojii bal'aa hojjete dhaabbata namoota addana jiran kana akka isaan wal arganiif karaa bane waltajjii akkasii uumee har'a saba kana keessaati namoota kallattii golee arfannoo Oromiyaa keessaa asitti walitti qabeedha. Waggoottan 3 darban kun waggoota salphaan ture waggoota ulfaatoo siyaasni biyya keenyaa baay'een jijjiirame koovidiin addunyaa raasee addunyaa kanarratti bal'inaan lubbuu namoota hedduu galaafatee nun garuu addinatti ol arginee lubbuun jiraatnee asitti ol arguu qofa utuu hin taane dhaabbata oomishu dhaabbata maqaan saba kanaa barreeffamni waa'ee saba kanaa irra jiru gabaadhaaf dhiyeessuu dandeenyeerra isa kanatti gammachuu guddaatti qabna. Dhaabbata hundeeffame kana hojii jalqabsiisuun isa jalqabaa ture. Hojii jalqabsiisuu kana keessatti bu'aalee baay'een turan akkuma amma jennee haala waliigalaa addunyaa jeeqessa ta'u akka biyya keenyaattis akka naannoo keenyaattis rakkoowwan jiran hundumaa dandeenyee bu'aa bahii sana hundumaa wal bira dhaabannee baay'een keessanis nu bira dhaabattanii hamma sadarkaa har'a geenye kanaatti dhufneerra. Hojii eegalchiisneerra hojii eegalchiisne keessaa akka fakkeenyaatti waan lama har'a iddoo kanatti dhiyeessineerra kanatti hundumti keessan gammachuutti qabdu amantaa jennu qabna. Inni itti aanee barbaachisu hojii eegalchiisuu keessa qofa miti. Hojii dhaabbanni kun hojii eegalee bor dhaabachuun isarra hin jiraatu. Dhaabbata kanatti fufsiisuu barbaachisa. Dhaabbata kanatti fufsiisuudhaaf inni jalqabaa sirneessuu barbaachisa. Sirna hundeessuu. Sirna hundeessuu gaafa jennu akka dhaabbata keenyaa irratti xiyyeeffannoo kan itti laannee hojjennu waan gurguddoo utubaa dhaabbata keenyaa kennee hojjennu inni gurguddaan 6. Isaan keessaa tokko geggeessummaan. Boordii irraa jalqabee hamma sadarkaa muummee dhaabbata kanaa warri hoogganan gahumsaan, beekumsaan, muuxannoodhaan, ogummaadhaan dhaabbata kana hoogganuutu isaan irra jiraata seedhuuf geggeessummaaf hooggansa irratti hojjenna. Inni lammaffaan humna namaati. Humni namaa murteessaadha dhaabbata kamiif. Humna namaa teknooloojii wajjin deemuu danda'u. Humna namaa dorgommii addunyaa kanarratti jiraatu ammaa kana wajjin deemuu danda'u. Ijaaruutu barbaachisaadha. Inni kun utubaa lammaffaa dhaabbanni keenya irrattis hojjechaas jiru gara fuulduraattis jabaatee irratti hojjetu. Inni sadaffaan faayinaansii. Hojiin murteessaan kan inni ittiin hojjetamu faayinaansiidhaan. Maddi faayinaansii keenya amma ammaatti gahee gurguramu yookaan sheerii gurguramu isinis bittan hiriyoonni keenya har'aas hin jirre kanneen kaanis bitanidha. Inni lammaffaan oomishuu jalqabne kanarraati galii dhufuudha. Inni sadaffaan liqa baankiiti. Kanneen kana sadantuu walitti dhufanii hojii kana hojjetu. Kun walgituu danda'utu sarara jiraata. Dhaabbanni kun liqii baachuu hamma danda'utti liqii itti seenuu danda'a. Amma ammaatti warshaan buna nuuf oomishe kana kan baankiin gamtaa Oromiyaa galata guddaa nu biraa qabu, galata guddaa saba Oromoo biraa qabu. Baankiin gamtaa Oromiyaa maashina kan nu bitan liqiin nun amma ammaatti keessa seenne sana qofa. Kanarraa kan hafee
sheerii gurgurreen hojii kana hojjechaa kan hin jiru. Inni arfaffaan jaarraan nu keessa jiru jaarraa odeeffannooti. Jaarraan nu keessa jiru jaarraa teknooloojiiti. Dhaabbanni keenya teknooloojiidhaaf odeeffannoon hin tumsamu taanaan dhaabbata achumaan gadi quccurruu yookaan immoo gadi qummunuu malu ta'a. Isa kana hambisuudhaaf daataa irratti waan hundaa'e, odeeffannoo irratti waan hundaa'e, hordoffiin keenyas deeggarsi keenyas deebiin hundaa'us daataa fi teknooloojii irratti waan hundaa'e ta'a. Kana irratti hundoofnee hojjechaa irraa gara fuulduraattis kana irratti hojjetama. Inni shanaffaan dhaabbata kanaaf murteessaa kan ta'e maamila. Tajaajila ta'u oomisha kan nu dhiyeessinu maamilaaf. Itti quufinni maamilaa akkaataan itti maamila qabachuu dandeenyu, akkaataan itti maamila horachuu dandeenyu biyya keessattis haa ta'u biyya alaatti dhaabbata kanaaf isa murteessaadha. Rakkoon akka sabaatti nu hin qabnu caasaa tolfannee caasaa baroota lakkoofsise hin qabnu. Akkuma silaa dookumentarii irraa ilaalaa turtan caasaan toora kan biraan namoonni biroo ijaarratan biyya kana keessatti saboonni biraa ijaarratan baay'ee akka sabaatti tokko lama hidheeti sabni kun dhiheenya gara bizineesii keessaatti dhufaa kan jiru. Kanaaf caasaa sana tolfachuun barbaachisaadha. Caasaa sana keessa miseensa bira gahuu barbaada. Miseensa horachuu barbaachisa. Gabaa horachuu barbaachisa. Isa kana jalqabneerra isinis gahee keessatti qabdu gara fuulduraattis kana jabeessinee itti fufu. Inni dhumaa nun xiyyeeffannee irratti hojjechuun barbaachisu. Ani ammas irra deebi'ee dubbadhu hojiiwwan waan hojjetaman mul'isuu danda'u. Yeroo baay'ee hojii baay'ee hojjenna garuu baay'ee baasnee walitti mul'isu, walittis hin mul'isu. Kun amaluma keenya akka sabaatti akkas garuu akkas ta'uun isa irra jiraatu. Waan hojjennu ifatti baasnee kan irra hojjechaa jirra. Kana keessatti gaheen keessan kana gaheen keenya immoo kana seedu lafa kaa'uu danda'utu nurra jiraata. Isa kana irrattis hojii guddaadha kan nuni hojjechaa jirru. Inni lammaffaan dhaabbatatti fufsiisuun barbaachisu keessaa karooraan hoogganamuudha. Karoora waggaa waggaatti karoora waggaa 5 booddee isiniif dhiyaata. Karoora waggaa 5 ba'ee jira. Karoora waggaa 5 sun waggaa waggaatti cabanii waggaa keessaa ji'a keessaa immoo guyyootatti cabanii hojii hojjetamaa jirantu jiru. Hojiin kun akkuma kanatti kan itti fufu ta'a. Hunda caalmaa hojii hojjennee hojiin hojjetame kun hin hordofamu yoo ta'e akkasumaan kanaaf hordoffii barbaachisa. Madaaluu barbaada. Waan madaalleef waan hordofne irratti immoo deebii warra hojjetaniifis haa ta'u warra gahee qabaniif kennuu barbaachisa. Isa kana irratti hojii guddaa hojjetaa jirra. Hojjechuufis deemna. Tumsa keessattuu baay'ee nu barbaachisa. Inni dhumaa dhaabbata itti fufe kana guddisaa deemuu barbaachisa. Kana keessatti gaheen qooda fudhattootaa gahee arbaati. Qooda fudhattoota gaafa jennu isinirraa ka'a. Baankota dabalata. Miidiyaan jiru. Kanneen kaan biyya keessas ta'u biyya alaa jiran qooda olaanaadha kan isaan qabani. Hammuma isaan qooda isaanii bahan dhaabbata kana guddisaa deemu. Gateettiin Oromoo bal'aadha. Gateettii Oromoo waan gitu yoo ta'e malee akkasuma waan maqaa isaa qofaaf qabannee deemnu akka hin taane dhaabbata kana guddisaa deemuun adeemsa keenya isa taanu isa jalqabnee jirru akka ta'e ni eera. Kana keessatti akkuma amma jenne qooda fudhattoota kanaan dura nu bira dhaabachaa turan har'as nu bira dhaabachaa jiran boris nu bira akka dhaabatan abdiitti qabnu isin dabalatee nu biraan hafinaa nu faana ta'aa jechuu jaallanna. Kallattii kamiin dhaabbata kanaaf ambaasaaddara taatanii bakka inni jirutti oomisha isaa bituudhaan haa ta'u gurguruudhaan haa ta'u waa'ee oomisha isaatii dubbachuudhaan haa ta'u oomisha kana gaafa promootii goonu yookaan immoo gaafa beeksisnu saba kana beeksisuudha karaa kan biraa. Oromiyaa beeksisuudha. Biyya kana beeksisuudha. Gaanfa Afrikaa beeksisuudha. Dhumarratti waliin guddannaa, waliin deemnaa, waliin duroomnaa jechuun barbaada. Dhaamsi koo inni ani maanaas niin jedhu garuu wal bira haa dhaabannu, waliin haa hojjennu, waliin gara fuulduraatti adeemnuudha. Galatooma.